Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aan kan dhugee Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana kutaa lammaffaa barnoota keenyaa yemmuu kadhannaa taasisnu of eeggannoo nuti gochuu qabnu kan jedhudha. Yeroo darbee rakkoon kadhannaan eegalanii addaan kutuu fidu kan jedhu laalleerraa. Har'a immoo yemmuu kadhannaa kadhannu of eeggannoo nuti gochuu qabnu kan jedhudha. Egaa akkuma beekamu yemmuu kadhannaa akkamitti kadhachuu qabna? Maal jennee kadhachuu qabna? Seerri isaa heerri isaa maali kan jedhu beekuun barbaachisaa ta'a. Haa ta'u iyyuu malee garuu yemmuu kadhannaa keenya of eeggannoo nuti taasisuu qabnu maal maalidha isa jedhu beekuu fi baruun nu barbaachisa. Hunda dursa Waaqayyoon kadhannaa inni barbaadu kadhannaa itti fakkeessummaa of keessaa hin qabne, kadhannaa qulqulluu ta'e, kadhannaa dabiinsaa fi jal'iinsa of keessaa hin qabne. Maal jedhu abbooliin gaafa mammaakanii qufaan qabamanii hanna deemu, haaloo qabatanii kadhannaa taasisuun hin barbaachisu jedhu. Hunda dursa kadhannaan keenya gaafa dhiyaatu amantiin dhiyaachuu qaba. Kadhannaan keenya gaafa dhiyaatu sodaa Waaqayyootiin dhiyaachuu qaba. Kadhannaan keenya gaafa dhiyaatu laphee qulqullinsaatiin dhiyaachuu qaba. Kadhannaan keenya gaafa dhiyaatu jaalalaatiin dhiyaachuu qaba. Kadhannaan keenya gaafa dhiyaatu kisoominaatiin dhiyaachuu qaba. Titinnaa isa jennu. Of tuulaa, of agarsiisaa, of guddisaa, namaa ol of gochaa, iddoo guddaa ofiif laachaa, of tuulaa kadhannaan kadhatamu dhugumatti Waaqayyoon hin dhaga'us hin fudhatus. Maatiiwwan Waaqayyoo yommuu kadhannaaf Waaqayyo fuuldura dhaabbattan akkamitti dhaabattu? Dhuguma sodaa Waaqayyootiin fuuldura Waaqayyoo dhaabattu kadhannaa gaafa gaggeeffattan? Dhuguma kabaja Waaqayyootiin dhiyaattu Waaqayyo fuulduratti? Dhuguma kadhannaa qulqulluu qabattanii gara Waaqayyootti dhiyaattu? Keessa isaa dabiinsi, keessa isaa jal'inni, keessa isaa gowwumsi, keessa isaa dabni biraa hin jiru laata? Namni baay'een maaliif hin milkaa'u kadhannaa irratti? Namni baay'een kadhata. Namni baay'een kadhannaa dhiyeessa. Kadhannaan keenya yeroo baay'ee nuuf hin milkaa'u. Kadhannaan keenya yeroo hundumaa fiixaan nuuf hin ba'u. Namoonni baay'een haalli dhiyeessi kadhannaa isaanii rakkoo waan qabuuf Waaqayyo isaan callisa. Kadhannaa hin sorooranne yookiin immoo kadhannaa qajeelummaa hin qabne Waaqayyoon hin barbaadu. Lapheen dhiyaachuudha, qulqullummaan dhiyaachuudha, sodaan dhiyaachuudha, kisoominaatiin dhiyaachuudha, amantaatiin dhiyaachuudha. Kadhannaan kanadha malee of tuulaa, irree agarsiisaa, namoota jibbaa, namoota irratti waan badaa yaada, namoota irratti waan badaa raawwachaa kadhannaa nuti dhiyaannu Waaqayyoon hin barbaadu. Kadhannaa shingalaa የሽንገላ ከንፈሮች yookiin immoo kadhannaa itti fakkeessummaa kana Waaqayyoon hin jaalatu. Fakkeenyaatiif wangeela qulqullichaa Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 kaasnee gaafa ilaallu mee seenaa nama tokko haa ilaallu. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 kaasnee gaafa ilaallu namoonni baay'een
akka qulqullootaatti mataa isaanii of lakkaa'u በራሳቸው ጻድቃን እንደሆኑ በራሳቸው ለሚተማመኑ ይህንን ምሳሌ ነገራቸው። ቁልቁሎ ፈኬሰኒ ቤካው ፈኬሰኒ ነመነማ ኦሊ ነመጉዳው ፈኬሰኒ ወሬን ከደና ከአቹፍ ዲያተን ቢፈከናቲን ጉዱማን ኢሳኒ ቤኩምስ ኢሳኒ ቁልቁሉማን ኢሳኒ tokkollee akka hin qabneef duwwaa ta'uusaa nu agarsiisa. Kanaaf namoonni qulqulluu yookiin immoo akka addaatti mataa isaanii ilaalanii of abdatan yookiin immoo baraas mattamaaman ofitti amanummaa guutuudhaan dhiyaatan fakkeenya kana isaanitti hima. Akkana jedha. Namoonni lama kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaa dhufanii jedha. Seenaa kana yeroo baay'ee deddeebi'eetan kaasa seenaa kana. Maaliif seenaa hunduma keenya waan ta'e namoonni lama kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaa dhufanii jedha. Egaa seerri kiristaanni hunda dursa lafa bultoo Waaqayyoo bakka kakuun taabonni Waaqayyoo itti argamutti bakka ulfinni Waaqayyoo fooniif dhiigni gooftaa itti argamutti argamee kadhannaa kadhachuun isaa kabaja Waaqayyootiifis kabaja isaatiifis barbaachisaadha. Kana ta'ee garuu haalonni gara mana amantaa nu geessan nu hin orkan taanaan haalonni gara mana kiristaanaa nu geessan nu dhorku taanaan mana keenyatti lafa keenyatti bakka jirutti lafa kadhannaa qopheeffannee kadhachuun barbaachisaadha. Namoonni lachan kun kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaa deemanii jedha. Inni tokko Fariisaawiidha. Lammii Fariisotaarraa. Inni tokko immoo qaraaciidha. Inni Fariisaawii sun dhaabatee laphee isaatiin kadhannaa eegalee jedha. Yaa Waaqayyoo akka nama biraa akka namicha kanaas akka warra kaanis kan naa hin taasisne sin galateeffadha jedhe. Akka eenyu? Akka namoota biraas akka namicha isa cinaa koo dhaabatu kanaas isa qaraacii kanaas kan nan taasisne sin galateeffadha jedhe. Baay'ee nama dinqaa. Maatiiwwan Waaqayyoo yemmuu kadhannaa keenya badii keenya yakka keenya gochaa keenya raawwii keenya daddarbummaa keenya iyyuu haasofnee hin finnu. Waa'ee keenya otoo hin dubbatiin waa'ee namaa dubbachuu. Waa'ee keenya osoo hin beekin waa'ee namaa beekuu. Waa'ee keenya osoo hin beekin waa'ee namaa haasa'uu. Kadhannaa keessatti illee namoonni tokko tokko amma akkatti namoota laalan jiru. Akkatti kan laalan jiru. Ishee jedhee immoo kiristaana. Ishee jedhee immoo cuwaamii. Ishee jedhee immoo faarfattuu. Biloo immoo sabaakii. Isa jedhee immoo sabaakii isa lallabaa immoo maal hin beeknu isa hin beeknu maal ishee hin beeknu niitti kana ishee ollaa keenya sana waan akkasii raawwatte cubbuu hojjette hin sagaagalte namarratti qabamte namarratti qabame hinate hin sobe akkas godhe jenna walitti qaqqabne namni keenya yeroo baay'ee kana kan inni baree jiru waan ta'eedhaaf kanan qabu keessa asiraatii kurnee bakuraatii nan kaffala torbeetti guyyaa lama nan sooma hiyyeessotaafis nan kenna warra dheebee yoltees dheebuu nan baasa garuu akka namtittii kana akka warra kaanii kan nan taa'ee sin galateeffadhaa jedhe. Kadhannaa akkasii dhuguma Waaqayyoon hin barbaadu. Abaluu hattuudha, abaluu sobduudha, abaluu sagaagaltuudha, abaluu yakkamtuudha. Waaqayyoo fi Waaqayyoo qofaatu beeka dhimma kana. Kan qulleessuu fi kan fayyisu Waaqayyoo qofaadha. Inni lammaffaa garuu orma laaluura jalqaba of laaluun barbaachisaadha. Waa'ee namaa haasa'uurraa waa'ee ofii beekuun barbaachisaadha. Kana rakkoon biyya keenyaa, rakkoon namoota baay'ee, rakkoon kiristaanotaa namatti gaafa quba qabnu malee ofitti gaafa quba qabnu guyyaa tokko illee mul'annu. Rakkoon keenya guddaan isa kanadha. Waan amanne fakkaanne kan hin amanne, waan beeknu fakkaanne kan hin beekne. Barsiisaa fakkaanne keessi keenya duwwaa kan ta'e, luba fakkaanne keessi keenya duwwaa kan ta'e, jireenyi keenya duwwaa kan ta'e baay'ee keenya jira. Inni qaraacichi garuu abbaan fedhe ollaa keenya, naannaa keenya, bakka keenya jiraachuu danda'a. Waa'een sana galchu, waa'ee lubbuu koo qofaadha. Mataa kee fayyisiidha. Yaa Waaqayyo, ani cubbamaadha, ani yakkamaadha. Arjummaa keetiin har'a ga'eera. Dhiifama keetiin har'a ga'eera. Ani gara mana kee dhufee seedaa kan kadhadhu illee naaf hin eeyyamamu garuu arjummaa keetiin dhiifama keetiin as ga'eera.
badii koo dhiifama naa godhi. Ani yakkamaadha, ani cubbamaadha, ani balleessituudha. Arjummaa keetiin na ilaali jedheetu waaqa isaa kadhate. As keessaati kadhannaan nama qaraacii isa tuffatamaa kana isa namni gadi qabe Waaqayyo ol qaba. Mataa isaanii warri yeroo hundumaa ol qaban asii gadi galalacheetti. Warri yeroo hundumaa immoo mataa isaanii gadi qaban Waaqayyoon isaan ol kaasa. Kana beekuun barbaachisaadha. Sanaan booda inni Fariisaawii kun garuu kadhannaan isaa hin dhaga'amneef Waaqayyoon isaa fi hin dhageenyeefi. Kanaaf gaa laphee isaa rukutee of beekeetti inni qaraacii sun ani yakkamaadha, balleessituudha, cubbamaadha jedhee waaqa isaa kadhatee qulqulluu ta'ee gara mana isaatti deebi'ee kadhannaan dhaga'ameef. Inni sun garuu asraatiinsa, bakuraatiinsa, hiyyeessaaf kennuunsa, soomii soomuunsa, sagaduunsa waa'ee badii namaa, waa'ee gochaa cubbuu namaa qofa waan haasa'eef kadhannaansaa hin dhaga'amneef. Of eeggannoo yeroo kadhannaa godhannu taasisuu qabnu bifa kanaan laalleerraa. Inni sadaffaan kadhannaan keenya immoo maaliif nuuf hin dhaga'amu? Maaliif kadhannaan keenya nuuf dhaga'amuu dideessa jedhu immoo kutaa sadaffaati yoo laalle wayyaa. Akkamitti kadhannaa jirraa? Dhuguma yeroo nama amantaa deemnu waa'ee namaa yaadna moo waa'ee ofii keenyaa yaadna? Waa'ee cubbuu keenyaa boonya moo akka namicha qaraacii kana laphee isaa rukutatee yaa Waaqayyo dhiifama keetii arjummaa keetiin na yaadadhu cubbamaadha jedhee harka isaa ol kaaseetu waaqa isaa kadhate. Kana beekuun barbaachisaadha. Waan ta'eef kutaa sadaffaa immoo maaliif kadhannaan koo naaf dhaga'amuu dide? Yookiin immoo kadhannaan keenya maaliif nuu dhaga'amuu dide isa jedhu waliitiin ni ilaalla. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu. Kutaan sadaffaa barnoota keenyaatti fufaa.